Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii. Har'ammoo kan nuti hojii ilaallu akkaataa galmeeti. Barattoota tokko akkaataan galmee akkamitti galmoofna jedhanii gaaffii ni kaasu jechuudha. Hubannoo wantichaa badaa hin qabani. Kanaafiyyuu akkamittiin galmaa'uu dandeessu? Deebi'ees immoo qabiyyeen isaa maalidha kan jedhu irra deebi'ee hojjechuuf dirqameen jira jechuudha. Kanaafi kallattii maal qabiyyee isaa wantoota tokko wajjin ilaallu. Qabiyyeen isaa tokkoffaa irratti barnoota beesic training barattoota qormaata biyyoolessaaf qophaa'aniif haala salphaa fi yeroo gabaabaa keessatti akka xumuraniif kan qophaa'edha. Barattoonni keenya afaan isaaniitiin barnoota kanaan dura yookiin kutaa 9 irraa hanga kutaa 11tti kan jiru haala salphaatiin yeroo gabaabaa keessatti akka isaan xumuranitti kan qophaa'edha jechuudha barnooti kun. Kunis sabjektoota qormaata biyyoolessaa irra dhufan hunduma isaa kan of keessaa qabudha. Maatisii, fiiziksii, baayoloojii, keemistirii, ingilishii fi aptiitiudii warreen kan hunduma isaanii of keessaa qaba jechuudha. Kanas kan isin ilaaluu dandeessanii jalqaba irratti barataan kamiyyuu sabjektii tokko xumuree gara sabjektii biraatti darbuu qaba. Fakkeenyaaf barattooti maazii xumuranii baayoloojiitti darbanii jiru. Gaafa baayoloojii xumuranii sabjektii biraatti darbuu jechuudha. Akkasittiin kan inni ilaalamu. Egaa qabiyyeen isaa kanadha. Akkasittiinis ilaaluu dandeessu. Akkaataa galmee immoo ulaagaa galmee isinirraa eegamu isteeppii kan hordoftanii galmaa'uu ni dandeessu. Tokkoffaa irratti qarshii 500 akkaawuntii nambarii warreen armaan gadii kanatti galchitanii akkasumas erga galchitanii booddee Oromiyaa Education isii jettu kana nu ergitu jechuudha. Darrazanyii isaanii isinii kennan sana gaafa dhaxxanii birrii kaffaltan sana darrazanyii sana suuraa kaastanii telegiraamii kanarratti nu ergitu. Erga nu ergitanii booddee iimeelii keessanis duukaa ergitu jechuudha. Iimeelii keessanis darrazanyii sanas duukaa ergitu. Kana booddee daqiiqaa 30 ta'uu daqiiqaa 40 ta'uu daqiiqaa amma ta'e booddee liinkiin ni ergama. Liinkii sana booddee jooyiniitti ta'uu dandeessu. Barattooti keenya gaafa fakkeenyaaf birrii kaffaltanii raattanii dhuftanii akkuma sanaan ergitanii nageenyi maafnaan ergitu maaf kanan gootu hin jedhina. Sababiin isaa akkasin ergitan sanaanii iimeelii keessan sirreessuun jira. Wantoota garaagaraa sirreessuun jira. Kanaaf yeroon fudhata wanta ta'eef obsaan eeggadhaa jechuudha. Beezik tireeningii irratti wanti jiru kanadha. Wantoota infoormeeshinii bal'aa achi keessa jiran immoo akkaataa dubbisaa yeroo gabaabaa keessatti xumuruu wantoota kana qabatee ni jira. Isa immoo gaafuma achi geessan kan ilaaltan ta'a jechuudha. Kun kana fakkaata. Isinis immoo barattoota keenya keessumaa kan kutaa 12 barattanii isirriitti isin fayyada. Sababiin isaa yeroo gabaabaa keessatti xumurtuu akkaataa qormaata biyyoolessaatiif isin qopheessutti kan qophaa'edha. Handaawwatii garaagaraa ni qaba. Gorsa garaagaraa ni jira. Xumura irratti immoo gaaffii poorshinii hundumaa keessaa walitti qabamee kan hojjetamee jira. Xumura irratti jechuudha akkaataa isin qopheessuu danda'utti. Kanadha jechuudha. Nuti isinirraa birrii walitti qabnee isin sobuuf miti kan nuti kana hojjenne. Birrii karaa addaatiin argachuun ni danda'ama sa'aatii kanatti. Nuti garuu akkaataa isin fayyaduu danda'utti jechuudha kan nuti hojjenne. Kanaaf ilaalcha keessa kana gashaatiin gaafa galmooftanii raattanii obsaan nu eegaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Yaada akkasumas wantoota fooyyessuu qabnu jennee jiraate koomentii jalatti nu barreessaa. Thank you.